Oromoti. Inuma let me go there. That is the capacity of Oromia. No? Kanan hundi kanya lale arguz ndandai. Namni jankamne yo gurada gomi danda. Kuni ma kaisa kabu ijalaru danda. Immo amma wani aswesa dema jiru kun wanda kan nugayo tinjur. Bar Oromia kelili mafamte jirti bar asin sulta jira asin sabata jira me so finfine sera fi senanis to Oromia khana namundi be khana wana mundi to waligale wari wan mugutu kunis khaynya jogulu akka to Oromia te ninu mata sani be ma fa ko mugutu akka topic haro baratani wal fitu akka ferani na male amas mutwe maratu khafa yana gara fa khani wa khenya te khenya ne ratoni nuf mana ma hasan jura wan uga so jira mi ay uga banta Amas but Finland historically and geographically or lalele Oromot. Historically or lalele Oromot ulama tokas ajratu. Geography on habenute. If you can understand map, Oromo katatini bena because Oromia kalilin marsamte ishun judushi Oromo miti John doesn't make sense. Amas nuti Oromon Finland Kenya ogajanu namni buronu rahabohu fada chumiti. Oromon actually wajiratu beti, hamechu beti, gurshu beti. History Oromo kasa hoal wanjo to konjo so. Finland Kenya ka jun namni bro nurahabo jo sakte hunda kaina gammachu kaiti jiradu Finland it's not only Oromia's capital city it's one of the biggest city in Africa as well no so hobati ni jira na da true miti Finland Kenya true but just swallow the truth hai mandugato ko so it is la liga la me rabshanti haso bate wangari na fakata what do you think yeah of course So, why Finland na merge tasone jara gafi nama gafane jara kan fakat. Aye, kurang dikit agak pengen. Matangku kerja babu tinggal anak aku di rumah di Makassar. Aye, why Finland wana nama merge kalau Finland harus manja mal di sana. Kalau Finland nama dia maju kisah tiang bayi mata ibu kabutan sekali lira. Akasihnya raste angkan biasa Finland Oromia kan Oromo kata adik kan nama itu. Makin kos peneliti siapa? Harga-harga master plani. Siapa mufakan beratnya lebih penting. Akan mulanya tu. Ayo, berambut apa kan? Aku darkaku tidak enggan jalan. Ayo, mai Finland orang beri muncul kan ada mal kondisi macam mana? Wai Finland kan nama lalu baik kan nama gadis juga. Begitu ni Kenya fi bakabuin umat abak Oromo bakabuani rupatan kuni bayi nama gadis sebenarnya lalu ada Kenya apaan Kenya malumma Kenya le sama jiran takkan jiran mujarah ya kalau kata mana aku majurut tu fudhatame to condominium irratti hojjetamee jira lammaffammoo atiin karaa beetonni irraa yoo fudhate beetonni kan Oromiyaa ture achumarrallee kan jiran fudhaadhumallee buldingii tokko hojjechuudhumaafillee Oromiyaa irraa eegamu jechuu qaban yeroo baay'ee kan haasa'anii warra achirraa buqqaaniif qofa namni dubbachaa jiru innaa achirraa buqqaan afaan keenya aadaan keenya maalummaan keenya waluma faana kan buqqa'ee deemaa jiru kanasirraa amma achitti jigaa jiru kun hin buqqa'ee jedhu asuma markaatoo irraa yoo buqqisanii eenyu akka markaatoo irra fidanii kaa'aa jiran immoo ni beeknaan markaatoo keessaa buqqisanii ta'u Oromiyaa irraa ka'an markaatoo keessa immoo galaa jiran warruma sirna kana jala saamaa baheetu buldingii isaanii hojjechaa jira malee lammii Oromootiif waama nu fayyades hin jiru faayidaas hin qabu lammiin Oromoos immoo amma lubbuu isaatiitti amma bara 1987 iskool kiiloomeetirii sanarratti akkuma gadi buutti qeerroo wajjiniin dhaabannee ni mormna jannan akka jira. Ayi jalatam. Wada. Ayi terang saya maka. Thank you wan kota yin jalma. Ayi wan kiti am di ma di mal. Ayi kawai fanne terapti galme sai na jira. Isanis be kan so be kan godan. Maleki o kan mo man ko no be jalani. Daga bisi o kan mo keron saba gafa challisani gafa dagge fitan injiran jadani tlalan na fakka. Fakenya lafa kennene fi isaan fi warra keessa buqqee yookaan immoo warra lafa sanarraa buqqee lafa kennene fi jechi kennene jedhu sunu imma lufture isaan eenyu teenyuuf kenna kan isaanitti isaantu kennuu fi qaba malee kan gara biraatiif deemu kondominium sana kennaniif nan biraaf kenneniif jechi jedhu sunu saba sanaaf imma lutu akka koottis immoo ani fuulduratti akka dargaggeessa tokko kan immoo akka qeerroo tokkotti gaheen irraa barbaachisu wanti kun hin dhaabata taanaan sirreeffama taanaan sirreeffame hin sirreeffamu taanaan ejjennoon keenyas moduraati kan itti wareegamu hojiinumaan deebinee lafa san keessatti ta'u kondominium san keessatti nu awwaalan maleeti wanti dubbatti nu deebisu jiru. So the beef Finland Oromoti miti jaan kun anti ane tuna kufachisa. You know, I
have it done, but it's just like full of confetti. Go to funya confetti miti. It doesn't make sense. I know. In what I'm much more bigger than the meta. How good I want Rosians. I use some Finnican to jam, may manage on my own. But getting out of Finnican, you know? I was still the little better than the meta. Finnican jam, Juru, Barara jam, the amateur Baja. What the hell's better? My Barara, I'm Gabarara, Hajimana, I took a Kubas and